Oromoo akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaadhaayi. Nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Baga ayyaana masqalaa geessanii ayyaana masqalaa guyyaa hirreessatiin baga isin ga'e. Baga bara haarawaa bara 2014 isin ga'een isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Na bakka jirtanittis immoo nageenyi koo isin haa qaqqabu. Akkam jirtanii nagaa jirtuuyi. Guyyaa ayyaanaa marti keenya mana madaamii keessatti osoo nu kaffa'u kan nutti toles tokko tokko dhabamu kan immoo hin tolles immoo irra yeroon baay'eetu jira. Waaqayyo biyya keenyaaf nu haa baqqa'u, biyyatti keenya nageenya nuuf haa kennu. Isinis jabaadha. Nagayaan biyya keenyatti gallee ayyaana keenya kabajachuudhaaf waaqayyo nu haa baqqa'u. Biyyatti keenyaaf nagaa nuuf haa kennu isiniin jechuun barbaada. Yoo nageenyi jiraate waan hunduuyyuu jira. Egaa jabaadha isiniin jedha bakkuma jirtanitti hundi keessan waaqayyo akka amantaa keessanitti kadhadhaa. Isiniin jechuu barbaadu immoo viidiyoon kun haarawaadha. Subscribe, like naaf godhaa dhiifama. Share subscribe naa godhaa. Like naaf godhaa. Na jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Na jajjabeessaa walaa jajjabeessinu. Yeroo hundumti keenya yeroo jajjabaanne jireenya keenya illee injifannee biyya keenyatti illee yoo galle haala gaariidhaan jiraachuu dandeenya. Na jajjabeessaa subscribe naaf godhaa. Maatii naaf ta'aa isiniin jedha. Illee maatiin isiniif ta'a. Yaa ilmaan Oromoo jabaadha. Bakka jirtanitti fayyaa nagaa naaf ta'aadha. Nageenya isiniif hawwaboota jirtanitti fayyaa naa ta'a. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha.